Hayyee kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun miidiyaa isin jaallattanii OMN miidiyaadha. OMN miidiyaan akkuma beekamu torbanitti qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an al takka qabate kan isiniif dhufudha. Yeroo ammaa immoo namoota bebbeekamoo godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa irraa walitti dhufnaannuun kan isiniif qindeessee haala bareedaadhaan isiniif dhiyeessudha. Har'a immoo keessummaa kabajaa fi namoota arguu feetan qabannee isiniif dhiyaanneerraa keessummaa keenya waliin turtii gaarii kan isiniin jedhu Ankumsaa Dachaasaati. Hayyee Dookter baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eeddan. Ka'umsaaf akka tolutti dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baraa maqaa keessanii walii himaa isiniin jenna. Akkuma beekamu maqaan koo namoonni hundumtiyyuu maqaa koo hin beeku. Hin beekas jechuun barbaade. Sirra dabarre kan jechuun barbaade garuu Dookter Ispaanish jedhama. Waan na gaafatteef Dookter Ispaanish. Kanan dhufee godina addaa magaalaa addaa irraa dhufee jechuudha. Egaa ka'umsaaf akka tolutti gara dookterummaa kanatti immoo akkamitti dhufuu dandeessan? Gaaffii addaa. Jalqabumaan gaaffii cimaa na gaafatte achumaa gaafa na gaafatte cimina koof dandeettii koof hubannoo koo argiteeti. Gaaffii ulfaataa akkasii kanatti na gaafatte. Namoota biraa gaaffiin akkasii kan gaafatamne beeku. Haa ta'u erga na gaafatte jechuu kan jedhee gara dookterummaa kanaatti akka salphaatti hin dhufne. Akka salphaatti hin dhufne. Maatii wajjin jiraattaa. Maatii wajjin gaafa jiraattu immoo haasaa waliin ni gaggeeffama. Amma mucaa durbii gootii tokkotu maatii wajjin teessee harmee gooti jechuuf teessee haasaa gooti. Haasaa sana keessaa maaltu burqaa ati dookteera taata kan jedhu dhufe. Keessumaa baasanii dookteera taata. Dookteera taata kan jedhu keessaa malee. Kanaaf yaani achuma mana keessaa natti himan. Akka salphaatti hin dhumne kanas ni jechuu barbaade. Egaa namoonni fakkeenyaaf dooktora jedhamanii beekaman rifeensi isaanii moluu akkasumallee borcii kan qabanii fi umuriidhaan namoota borcii qaban akkasumas umuriidhaan kan deemanii fi rifeensi isaanii illee moluu kan ta'e isin immoo kanarraatii xiqqoo addadha. Iccitiin kanaa maalidha? Beektaa? Dhugaadha. Hin cimu. Anammaa nan yaadadha yeroo ta'e as goda kanaati gajjallaa kanaati jechuu fedheedha si kutaa lama barachuu kana yaadadha. Achis nan dhufee garuma as gara dassee kana kutaa tokkottan dabalee sadii guuttan oolan dhufee as gara magaalaa keenya guddittii Oromiyaa. Finfinnee jechuudha. Sadii ittan dabalee walumatti ja'a guuteen dooktorummaa kanatti dhufee jechuu barbaada. Si gaafachaa jirru garuu dookterummaatti akkamitti dhuftan osoo hin ta'in iccitii namoonni qaama isinii xiqqoo qaamaan jechuun isaanirraa adda dookteroota kan biraarraati iccitii kanaadha kan isin gaafadhee. Haaloo bannaa keessanii beektu nama cimaa jira akka keessanii haasoftan isa dabaafachaa. Maaliif akkamitti gabaabsinee dubbanna? Akkamitti immoo dheersinee dubbanne kan jedhu nuyi tilmaamneeti. Maal jechuun barbaade digirii isa jettan kana digirii lammaffaa jettu yeroo baay'ee maal tureen kanaan gara dooktorummaatti dhufu jedhama. Waan akkasii keessa hin beeku. Asii asitti walitti kutaa amma kanaa bareedaadhaan gara dooktorummaatti dhufu jechuudha. Kanaaf umuriin keenya hin deemne rifeensi keenyas wanta argitu kanaadha. Gara fuulduraatti kaayyoon keessan waldaa ijaaruu fi mul'ata qabu kan jedhu uummatarraa fi karaa garaagaraa sooshaal miidiyaa keessan jala komentiin deemu kana faadha. Maalidha immoo kan nama dhugaadha. Nama cimaa beektaa teellaa godhanii dudduuba godhanii hordofu nama cimaa. Amma utooti akka kun nama cimaa taate waa'een kee gadi fageenyaan akka kana beekamu. Beektaa waldaa ijaaruudhaaf mul'atan qaba osoo hin taane waldaa ijaareetu mureera. Amani nan tajaajila nan barsiisaa nan gurguraa nan kuffisaa maal nan godhaa kan qabee kaasu sanuma kan tajaajilu kan barsiisu kan lallabu kan kuffisu kan qabee lafaa kaasu wanumaadha. Ani hojii badaa namaaf irra qabdu akka kuuwwannaan qaban dandeettiin qaban akkaataatti lafaa kaasan beekuu dhiisuu danda'u akkaataatti kuffisan beekuu dhiisuu danda'u akkaataatti gurgurree itti madda galii argannu beekuu dhiisuu danda'u. Nuyi dandeettii addaaf ogummaa addaa qabna jechuun jedhe gama kana. Dhugaadha kun nama wanta wal nama falmisiisu miti. Egaa badhaasa adda addaa namoota adda addaatiif waltajjii garaagaraa irratti kennitu kan jedhamu jira. Kabajaan waamamtanii badhaasa kan kennu isinii dhaadan. Badhaasa kanaan dura kennitan keessaa badhaasa dinqisiifatan qabdu kan namootaaf kennitan waltajjii irratti.
beektee yeroo baay'ee eessaa dhufa kan jedhu natti dhaga'ama naan. Anatu jiraata immoo isaantu naaf jiraata an gaaffiin qabu kanaan. Akkamitti waa'ee koo gadi fageenyaan amma ni yeroo darbe yeroo adda addaatti badhaasa iddoo adda addaatti kenneetiin beekamtii gurguddaa kan hin argatullee akkas ture. Haa ta'u guyyaa ta'e tokko badhaasan akka addaatti ilaalee badhaasa cimaadha kanan jedhu waltajjii irratti illee dinqisiisuu keessa kan hin galle badhaasa addaa ture. Badhaasichi obboleettii qofan kenne. Haadha gochuun obboleettii armee kooti. Armeen kun illee adaadaatti waamti. Mucaa mabbee kootiiti. Obboleettiidha. Obboleettii kootiis hin jechuun jedhe abbeen koollee giiftii jedhee waama. Isheen immoo yeroo isaan yoo itti jalaa waatti sagaleen isheen bareeda naaf jaalallee kootiis hin jechuun jedhe. Ishee kanaafan kenna. Tartiibii haasaa keessanii garuu xiqqoo wal jala nama jalaa rukutaa. Beekumsa qabaachuus hin gaafata. Gaafan jedhu kunoo asittidha. Asitti barbaachisoodha. Isheefan badhaasa addaa sana. Badhaasicha yeroo ta'e tokko manatti kan isheen dagattee kaate tokko jira yeroo ishee eebba ishee irratti kenneef. Badhaasa kana manatti raawwattee kaate waan kana. Manatti gaafa ishee raawwattu yaadattee mucaan kunii waggaama tokkoffaa ishee gaafa ishee deemte. Mucaan kun maa dagatte laata jedhee fuudhee kaa'ee yeroo isheen xumurtu immoo fuudhee finnaqe. Eebbicha irratti argameera. Eebba ishee irratti argameera. Ba'ee achitti gaafa geessuu fi ga'ee beektee waltajjii sana namoota adda addaa biyya adda addaa magaalaa adda addaa irraa hirmaatu yeroo sana. Waltajjii sana irratti mucaan kun gaafa affeeramtu badhaasa kana qabadhee dhaqe. Badhaasa sana peestaalii adii tokko jira. Peestaalii adii sana qabadhee keessa kaa'ee peestaalii adii sana immoo akkuma qabadheeni isa gurraacha biteen keessa kaa'e. Yeroo sana peestaalii adiin ture. Badhaasi fuudhee fi dhaqe. Kana booda peestaalii lamaan sana keessa oluma keessa kaa'ee fuudhee fi dhaqe. Kanaan booda gaafa badhaasa kana gadi ijeetti laachuun dirqama keeti agarsiisuu qabda. Beekumsa kee akkuma kanaadha beekumsa qabda. Akkuma kanaatti tarsaastee itti agarsiista. Kanaadha kan namoonni siyaasiin sirraa hirmaataniif. Badhaasa kana diigee gaafa itti agarsiisu waan si dhibu surreen ishee manatti irraanfattee kaatedha. Surreen ishee manatti irraanfattee kaatee achitti gadi. Isheen lakkaa akka irraanfattee kaate yeroo sana waltajjii sana dhaabbattee dinqite akka ajaa'ibaatti ilaalan. Al tokko SMSiituu dhufee akkas jedha. Ani darii Queen jedhama. Doktariin keenya kuni fuudhaniiru moo haala maalirra jiru? Ani darii Queen jedhama. Doktariin kun fuudhaniiru moo hin fuune haala maalirra jiru jettee nu gaafachaa jirti. Gaaffii akkasiis hin qunnamne. Amma gaaffichi waan nan gaafatamu beektaa naan. Gaaffii ajaa'ibaan nan gaafatamu. Yeroo akkamiin fuudhaa? Atamta murteessu yeroo akkamiin fuudhaa? Hojiin natti baay'atanaan. Amma nasii gadi bahee nama meeqa si naqa? Fuudhaaf. Maaleessa? Inni si nafu. Maaliidhaa? Maallaan jedhu sirraa hirmaanna. Si wajjinaa sunna sirraa beekumsa argana naan jedhu. Amma halkanan gara manaatti. Maaliif na wajjin haasaa oolanii? Anaaf jedhee deengidda naman meeqadha kan ol fixe? Siijjini naasaa naan jedhu. Kanaaf imma mucattiitti simmee bilbila koo bilbiltaniiti miti kan isin waamtan kennaafi. Fuutaniittu? Nama bilbiltu. Fuutaniittu? Hin fuune. Beetti natti fakkaata mucaan kun. Naa quunnamtu galgal. Sinima wajjin boolla lixuu barbaadde fakkaata? Yeroo baay'ee faarfannaan dhaggeeffattu yeroo raftanittis kaatanittis haaloti yoo isin danqan isinitti tolanis faarfannaa dhaggeeffachuu baay'ee jaallattu. Karaa kanarra illee faarfannaadhaan wacaa deemtu jedhama. Faarfannaa gosa akkamii isinitti tola? Amma fakkeenyaaf faarfannaan gosoota hedduutti qoodama. Abbaa faarfannaan beeka beektaa? Sanyii akka kooti. Sirriidha. Kamtu isinitti tola? Faarfannaan natti hin tolle jiruma. Namni bu'aa keessa kooti gadda guddaa natti dhaga'aman gaafan faarfannaa ciccimaan beeka. Kan kooti inni faarfatamu hundisaa kan kooti. Kan kooti inni sun kan kooti inni dhaggeeffattu kan kooti inni isaan baasan kan kooti. Naan gaafatanii kan isaan baasan. Kanaafidha beektaa? Faarfannaan akka ajaa'ibaatti faarfannaan barbaasu hedduu jira. Galaanonni gurguddoon yeroo itti ce'amuu dhiyeessamutti ilaalee yeroo isaatti rakkisaa ture anaadha kan faarfatee anaadha kan sirriitti dubbatee anaadha sirriitti kan faarfatee anaadha laga sana kan ceessa akkeen eebbisee yeroo sanatti kan hin daganne keessa miiriyaan faamma kan faarfanne naan jedhan. Anamma faarfannaa humna cimaa qabudha kan hin faarfanne. Faarfannaan
Dachaa misir keessaa humni kee gargaarii na baase kan jedhu ana faarfate ana baase. Kanarratti kan yeroo baay'ee isaan dinqisiifatanii akkasittiin faarfanne akkasittiin dubbanne akkasitti sagalee isaanii keessaa baasanii galaana diimaa hin ceesifne kan isaan jedhe kanaaf ture. Ani sagaleen koos akka addaatti mi'aa. Egaa wantoota gurguddoo isinirraa argachaa jirra. Dhumarratti namoota akka keessan ogummaa tajaajilaas ta'e ogummaa doktorummaa irra utaaluudhaan qabaniifis ta'u namootuma hawaasummaa haala hawaasummaatiifis ta'u wantoota garaagaraatiif dhaamsa keessan gabaabsaatii hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenyaaf nuu himaa. Gabaabbatu beektaa waan hin dubbadhu. Gabaabbatu cimaadha siin jettu gabaabsee anumtu haa ta'u jedhee gabaabsee yoo raasee iyyuu narraa barata. Maaliif lafatti bada beekumsa mana kanaa? Maaliif lafatti bada? Maaliif bada? Maaliif balleessita? Nama meeqa narraa baratte? Atammatti meeqa narraa baratte baate? Baay'ee narraa baratte. Akkuma kan abaratan dhufanii hin taa'inaa. Gadi hin taa'inaa. Boolaleetuu fi siniin hordofuu qabu jechuudha. Miidhamuu keessaniirra dhuguun boolaleetuu irraa dhufan narraa baratan. Amma kuyyuu narraa baratanii amma kuyyuu dadhaban na jalaa dhufan. Gadi ni ilaala. Akkasituu qabasiin jechuufan jedhe narraa baratan na dhufan. Hundumtuu waa dhufan. Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa keessan isin jaallattan kan jennee turre of course miidiyaadha. Of course miidiyaa subscribe like share gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jennaa. Torbaniin qophiilee isin bashannansiisaniif bu'aarsan qabannee isiniif dhufnaa. Dookter baga nagaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Tole isinillee galatoomaa. Ayyee nagaan nu oolaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna galatoomaa.